ulfaate isaan biratti qabachuudhaaf. Mucaa amma ollaa kiyya jiru ka waliin baane kanatti daawwaa gochuu eegaleen. Mucuma kanattu faallaa itti deebi'e. Duraan amantii irratti cimaadhaan amantii kiristaanaa irratti nama yoo asiin na gorraanii miti akka fedhe yoo na godhan kiristaanummaa irraa hin deebi'u jedhee nama karoorfatee jirurraa yaani. Wallahi akki jedhe kunoo yeroo duraanii ebelullee islaama ta'e nuun jedhan nama duraan kiristaana beenu nama islaama ta'e baay'ee nuu hima yeroo sanatti yeroo xiqqishaa kenna. Ani yeroo sanatti namni akkamii islaama ta'a jedhe ummata kana maqaa qoosaa wayiiti waan yaamnu jira ummata musliimaa kana xiqqeessinee ilaalla akkamii islaama ta'a namni gad deebi'ee jedhaa turre. Ani jedhe osoo islaama ta'uu miti warqii addunyaa kulli osoo na afanii islaaman ta'u jedhaa ture wallahi billaa akkas jedhaa ture. Garuu yoo rabbiin namaa fedhu waan namni fedhe osoo hin taane waan rabbi fedhe ta'a. Dhumarratti islaamuu barbaade mucatti daawwaa gochuu eegale. Mucuma kanatti abboo Yesuus Kiristoos waaqaa miti jedhe akkamiin waaqa ta'a. Maa duraan atummaa waaqa jettee nutti himaan turre wanti ammoo inni gabbu'ee dhalateef cubbuu kennaafi waaqayyo waan hundaa dalaguu danda'a. Kanaafi kun nu barsiisuudhaaf waaqayyo gabbu'ee jettee nutti himaan turre amma maaltu argan dubbiin sirrii miti. Amma dubbiin akkasii miti. Yesuus waaqaa miti. Namni nyaatee dhugee dadhabee rafee jedhu akkamitti waaqa ta'uu danda'a. Walumaa galatti jazakumullahu khairan. Shukran. Walumaa galatti mucaa kanatti daawwaa godhee mucaa kanatti jechuun faallaa deebee bara osoo musliiman ta'in daawwaa eegan. Ajaa'iba rabbii. Ati asirratti idduutti si dhaabastu taata. Amma osuma bakka sanirra jirtaniitii fi quraana hangilaa juusa sanii qaraate moo fagaama isa daawwaa godhuu eegaltee kara quraanatti seente. Ani maal jettame dhiifama irra naa deebi'a. Amma ati wanti kun quraanas kitaaba sanis dubbiftee boodarra mucuma gartee saaba keetii dhufe kanattu daawwaa godhuu eegalte osuma gartee gara amantiitti hin dhufin dura. Yoo kana quraana kana bakka yetti saniin geessee jirta. Yaa gahee jira quraana lam yakun alladhiina kafaruu kan arabiidhaan hin qaraane oromiffaan barreeffadhe. Arabiin beeku ture. Arabiin beeku alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim ka jedhu kana arabiin barreeffadha. Lam yakun alladhiina kafaruu afaan oromootiin barreeffataa ture. Haga achi barreeffadhee jira. Salaata keessatti waan jedhanillee afaan oromootiin barreeffataa ture. Sambooda dhufee mucaa kanatti daawwaa godhe. Islaami in islaamoo. Walumaa galatti ture adeemsa keessa alhamdulillahi mucaa islaamumaadhaa fudhate. Shaadaan qabanne hin islaama ka jedhu waadaan haaseen. Bar kuni osoo islaaman ta'in hin duratti wallahi lazim yaa akhi yoo abboleessa kiyya bakka kanatti. Isin lachuutu amma shaadaa hin qabanne maqaa sunis wanni isinitti jira. Osuma shahaadaan qabatiin daawwaatti gochuu eegale sheeka. Subhanallah. Osuma shahaadaan qabatiin osuma laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah jedhi wallahi mucaa kanatti daawwaa gochuu eegale. Mucaan akira mormii dheeraa booda naa fudhate islaaman taata hin taa'e. Waadaan haa galeedheen an of amansiisee jira. Yoo an islaama hin ta'in rabbiin bakka kanatti haa buusu jedhi waadaan haa galeedheen wallahi akkanuma jedheen. Subhanallah. Mucaa waadaa galchisiisee yoo ani musliman ta'in rabbiin bakka kanatti haa buusu jedheenan isa shakkee jalqaba ofii kiyyaa kakadhee naa kakadhu jedheen yoo ani musliman ta'in rabbiin bakka kanatti haa buusu naan jedhinillee naa kakate waadaa naa gale ani kan hunda ka itti godhe osoo musliman ta'in osoo shahaadaan qabatin rabbiin malee rabbiin biraa akka jiru osoo hin amanin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa isaati jechuu osoo hin aqarrariin hin duratti daawwaa eegale ati ka muslimaa baattee ka abbaan kee muslimaa, ka haati kee muslimaa, ka firri kee muslimaa, ka islaamummaa irra dhalattee, ka qananii keessa jirtu bakka tanatti of laali. Bakka tanatti wanti nuti siin jenneef abbaan kee muslim, haati kee muslim, aanaa fi ahaliin kee muslim, firri kee muslim, wallahi billahi of jajuu fi miti. Mana onaa keessa jiraanna maaliif hadda yoo nutti dhiphatte boru nu tarti jennee rabbi irraa abdii qabna. Ani wallahi billahi fuulduratti gaafii fi deebii keessan keessatti yookaan naa dhuftanii isinii sarakoon qabu. Kanaaf obboleeyyan kiyya bakka tanatti osoo islaamummaa hin fudhatin daawwaa godhuu eegalte kana dhiifama naa godhu ustaaza. Yeroo kanatti umrii kan kee tilmaama meeqa irra ta'a ustaaza? Yeroo amma osoo shaadaa kun qabatin qaaxaa fi gara kan kee deebitee daawwaa godhutti gara quraana qara'utti seentee jirta already. Yeroo sanitti umrii kan kee meeqa ta'a? 13 maa gadi hagammaa ka isinii himi. Okay, itti fufa. Jazakallahu khairan. Eegasii mucaan walii gallee sanbooda
bakka islaama ta'uu qabna jennee walii gallee deemne. Achiin deemne warratti deebinee warratti yeroo deeminu imaama masjiida naannoo keenyaa tokkotti dhaqee islaama ta'uu barbaadaa jedheen. Akkam islaama taata maal argite? Argee jira. Ani islaamummaa amantii sirrii ta'uu hubadhee jiraadheen. Maal hubatte naan jedhe? Waa'ee nabi Nuuhi itti haasa'e. Wallaahi billaa waa'ee nabi Nuuhi itti haasa'e. Nabi Nuuhi jechuun nabiyyii rabbii warra ulul azmi jedhee akkan itti haasa'e. Eessaa dhagahee namtichoo jalqaba nashiidaa isaa keessatti dhagahee qabate. Faxinaan wallaahi of jajuu fi miti kunoo mucaan tokko ka koomantii barreessaa jiru na beeka. Harkaa jira mucaa sana. Imirishaan na haa qabu wallaahi mana barumsaa keessatti tokkoffaa qabadha. Yoo an kijibe in kijibde naanaa jedhu kunoo koomantii jalatti tokkoffaa ba'a. Akka oolitti illee badhaasa yeroo lama fudhataa jira. Mana barumsaa keessatti tokkoffaa yeroo hundayyuu jechuudha. Akkasiin marraa ture mucaan na haa qabu yoo an kijibe. Inni na argaa jira waliin guddannee naan jaa jira jila barreessaa jira. Kanaaf taaptaap nu godha shee nu godha. Hin dhaqee islaama ta'uu barbaadaa jedheen imaama masjiidaa kanaan. Akkamitti? Kunoo waa'ee nabi Nuuhi akkana yoo barbaadde akkana hirrifate. Ati mucaa xiqqaa kana waan kana hunda akkamiin beekta namni kennaan beeku naan jedhe. Beekee jira jedheen. Eegasii islaama ta'uu barbaadda maal goonaree amma yeroon akkanatti hin tollee yeroon sun dimokiraasii miti. Yoo ati amma asitti muslima si goone abbaan kee yeroo sanatti naannoo san keessatti nama aangoo qabu nama xiqqoo dhageettii qabu ture. Kanaaf inni illee waan nurraan godha sillee waa godhanii dubbiin ulfaataadha. Asitti shahaadaa sin qabachiisnu maliyyuu si erginaa naan jedhan. Maliyyuu jechuun naannoo keenya san irraa xiqqoo hin fagaatti xalayaa si barreessinee achitti si erginee achitti shahaadaa qabattaa nuun jedhan. Hayyee jedhee ani walii galee darasoonni takkamoo ni jirti darasaan nu biratti naannoo keenya qaraatu dubbii kana dhageettee jennaan mucaa kana of biraan fageessinu bakkuma itti shahaadaa qabachiisne dhanii walii gallee bakka walii beellamne bakka itti wal arginu bakka san osoo isaan hin dhaqin dursee argameen mucaa walii beellamne kan ammoo ka waliin islaamna jennee kan walumaan deebine dhaqee ani mucaa haa deemnu yeroo jedhee mucaa mana isaanii dhaqu haati itti qollofte mucaa manatti. Hin deemtuumi. Islaaman taatumi ati muslima ta'uuf deemta hin deemtu jettee haati mucaa manatti na biraa hambiste. Ani mucaa haati hambisuu isaa argee jennaan biraa kute. Biraa kutee sa'aati itti walii beellamne san bakka itti walii beellamne darasoonni sun nama lama osoo isaan hin argamin an dursee bakka sanii argamee hin dhufanii darasoota wal arginee guyyaan kamisaa waliin deemnee bakka lagaa wahii geennee sa'aan 11 gahe. Asraan gahe. Ani islaamummaa qabachuuf hedduu takka jarjaree ture. Maqaa eenyuun jaalattaa naan jedhan. Umariin illee jaaladhaa. Aliyiin illee jaaladhaa. Dhaga'ee kan seenaan qoma keessaa qaba. Garuu maqaa Hamzaa jedhu kan akka malee jaaladheedhe. Waaliif akka rabbiin na jaalachiise rabbuma beeka. Maqaa kana jaalattee naan jedhan jedhe. Hayyee maqaan kun kee haa ta'u naan jedhan. Hin deemne sa'aan 11 yeroo gahu guyyaa kamisaa Rabbiin naa fedhe jalla wa'ala dandeettii isaatiin fedhii isaatiin tolina isaatiin subhaanallah arjummaa isaatiin guyyaa san darasoota sanarratti shahadaa qabadhee rabbii tokkochaan alatti rabbiin biraa hin jiru jedhee nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa isaati jedhee karaan dhugaa karaan haqaa karaan milkii karaa rabbii tokkotti gabbaruudhaan itti milkaa'an tana jedhee shahadaa aqarraree salaata yeroo jalqabaatiif rabbii kiyyaaf an sujuude salaata asraa sa'a 11 guyyaa kamisaati. Kana fakkaatan inshallah bakka itti islaamii akkasii gaafii keessan keessatti isinii deebisa. Maashaallah wallahi waan dhugatti onni nama tokko Hamzaan radiyallahu anhu osoo gartee gara islaamummaa hin dhufin dura nama jabaa ture kan islaamummaa dura dhaabbachuu ture. Hamzaa jechuun nama akkasiiti nama sodaatamu ture osoo garaa islaamummaa illee hin qabatin erga islaamummaa qabatee Hamzaan gartee hamma gartee rabbiin isa fidu keessatti sayful islaam sayfullahi almasluul hamma jaamu keessatti nama akkan jabaa namni akka hoggansi akka gartee Hamzaadhaa booda hin jiraanne duuba nama akkasii ture. Ati ammoo kana osoo sanum dura hin dhufin osoo shahaadaa duran qabatin Hamzaa filatte duuba ustaada keenya inshallah rabbiin ammalee sadarkaatti isin olaa fuudhu jenna jireenya amma irraa haasofne akkamitti maaltu sababa ta'e gara islaamummaa dhufu waan jedhu efa gara islaamummaa seentayyoo jiruun islaamummaa itti seentan eega islaamummaa seentan. Bakka kanatti gaafa islaamummaa seene waan rabbiin naa fedhe irraahi jalqaba irratti yeroo islaama rabbiin na godhe
bismillahi jedhee guyyaa jumaata kamisa isiniin jedhee jumaata jumaa salaatee jumaanni qaraatiin hin jiru guyyaa qidaamee yookaan guyyaa yooma sabt ka jedhamu kana guyyaa kana qur'aanatti seene ani jechuu qur'aanatti seenee aliif jedhee eegale waan nama ajaa'iburraa sheetichaan irratti eegale sheeka makaarijaan qaraasisu qur'aana. Sheekni qur'aana wal caala namni akkuma beektan obboleeyyan kiyya namni tokko daa'ii ta'eef namni tokko daa'aa godheef haasofni isaa mi'aawu namni tokko sheeka ta'eef akkaataa itti haasa'u walirra caala rabbiin ilma namaa kana haasa'a keessatti aqlii keessatti beekumsa keessatti riskii keessatti qabeenya keessa wal caalchisee uume hikmaa isaatiif. Kanaaf sheetichaan irra qara'e nama akka ajaa'ibatti makaarijaan qur'aana qara'e ture aliif jedhee irratti eegale hin dalaganneen akka rabbiin islaamummaa naa kenne tiktaakii dalagan jenne hin jiru tiktaakiin gaafsan subhaanallah feesbuuka dalagan jenne feesbuukni beekamaa miti yuutuubii dalagan jenne appilikeeshinii wanni jedhamu yeroo sanatti hin jiru dark ture yeroo dukkanaa ture yeroo wanni takka hin jirre ture eegasii gaafa rabbiin islaamummaa naa kennu aliif jedhee eegalee qur'aana alqaacidatu nuuraaniyyaa qara'ee qur'aana kaanillee qara'ee qur'aana kullii walumaa galatti ji'a 8 keessatti xumureen alhamdulillah qur'aana kullii isaa jechuu ji'a 8 keessatti xumuree garuu achi dura gaafa kiristaanummaa keessa jiru wanta bakka kanatti dubbachuu barbaade gaafa kiristaanummaa keessa jiru mucaa muslimaa tokkotu ollaa kenne jira hin qaraa inni umriidhaan waluma dhiyaanna qur'aana kana mucaa as kenne jedhee irraa bute mucaa muslimaa kana jechuu yeroo ani qur'aana kana irraa butu akkanan laale qur'aana kana yeroo qur'aana kana laalu akkuma beekamnu qur'aanni bitaarraa garana dubbifama garana faallaadha akkaataa kitaabban kaawwan jechuudha. Faallaadha. Yeroo kanatti waan akkana jiru kana namni akkamiin barata jedhee na ajaa'ibaa ture. Waan kanaan amma waggaa 100 baradhu jedhee yaade. Waggaa 100 abboo mucaa waan kanaan baratanii jedhee quraanaa bar. Waan waggaa 100 baradhu wallahi natti hin fakkaanne. Quraana waan waggaa 100 baradhu natti hin fakkaanne san rabbiin laafise ji'a 8 keessa buuse. Alqaa'idatu nuuraaniyyaa quraana wali qabeechuu ji'a 8 keessatti alqaa'idatu nuuraaniyyaa ji'a 3 afon ji'a 3 hifdhi hin affadheesiisan. Quraana ammoo ji'a 8 walumaa gala ji'a 10 takka jechuu alqaa'idaa wajjin alqaa'idatu nuuraaniyyaa wajjin. San dura wanti hubachuu qabdan obboleeyyan kiyyaa amantii kiristaanummaa keessa gaafa jiru barataa cimaa ture akkuma isiniin jedhe gaafa barumsa final examinationii gaafa qormaata fudhannu suuraa waa yaadadhu keessa suuraa Maariyaamtu mana keenya keessa jira. Maariyaam jechuun haadha Nabi Ciisaa yookaan Maryam haadha Yesuus Kiristoos haadha Rabbi haadha Rabbi ka jennu kanatu mana isii keessa jira nama isii kaasellee hin beeknu kaameraamaaniin akka eenyu ta'e hin beeknu suuraa isiiti jennee mana kaahanne manuma keessatti of argine Maariyaam jennee qabanne waggaa 3,000 tura suuraa maaltu nama kaasa kaameraa maaltu jira nuun gallenu kun hundi nu keessan dhufne garuu suuraan isii mana keessa jira suuraa Maariyaam jenne dhaqee waa yaadadhu keessa suuraa san jala sujuuda bu'e wallahi billahi suuraa san jalatti akkana sujuuda bu'e suuraa saniif sujuude yaa Maariyaam jedheen subhanallah yaa Maariyaam yaa dubro qulqullittii fatanaa kana akkani cimee hojjedhu akkani waan kana dhibbaan dhibba fidu na gargaari jedhee kadhataa ture. Maaliin kan kadhate suuraa san jala bu'e suuraan nan dhageewu Maariyaam duutee irti qabrii jirti nan dhageetu hatta nambar osoo isiin na dura jiraattee waa jedhe waan tokko suuraa jalatti bu'e subhaanallah wallahi billahi waan jedhu kan itti dabalee isinitti himaan jiru waan rabbiin na beeku waan rabbiin quba na qabu amantii namaallee jeequu fi miti muudannoo kiyya himee waan kana suuraa Maariyaamiin jalatti bu'ee sujuuda godhaa ture. Yesuus Kiristoosiif waaqa jedhaa ture. Waan kana kulli dabarsine kiristaanummaa keessatti garuu gaafa islaamummaa keessatti as deebinu wanti sun kulliin hin jiru fuulduratti itti isin dhufaa gaafiif deebii keessatti inshallah kana fakkaata jechuu barbaade. Maashaallah eefaa wanti erga islaamummaa fudhatte duuba shaadaa qabattee gara barnoota seentee haalli si hariiroon si fi maatii iddoo jiru yoo fakkeenyaaf namni gisee gartee gara islaamummaa dhufee hiriyaa dhabuun jira maatii dhabuun jira. Wajji jireenya hawaasaa fi firaa waa hedduu takka dhabuu jira hatta qabeenya qabaatu dhabuu jira yeroo sanitti si ijoollee si gartee umrii sanirra jirutti wanti kun hundi tahee hariiroon si fi maatii jidduu jiru akkam ture wanni rakkoon yeroo sanis qunnamte maal ture meeshaa ani wanti bakka sanitti ibsuu dagadhee gaafa islaamummaa qabadde umriin kiyya 14 ture hin ballaqne
Islaamummaa keessa balleeqa alhamdulillah rabbil aalamiin gaafa shahaadaa qabadhu umriin kiyya 14 ture sanachin naa qabattanii asofni ka yeroo garii irratti namaa dhufaa deema gaafa islaamummaa qeebalu dhugaa dubbachuuf abbaan kiyya kana dhalche waan baasee haasa'e qaba inni illee maal jedhee abbaa taarikuu jedhan abbaa kiyya ani abbaa kiyya ilmaan abbaan kiyya argate keessa ilmaan gafaati hangafa irratti abbaan kiyya ana argate ilmaan gafaa ture abbaa kiyyaaf waan jedhee abbaa taarikuu jedhanii yaamanii jennaan abbaa taarikuu jettanii na yaaminaa jedhe maal jennaan taarikuun du'ee jira wallaahi billaahi abbaan kiyya akkas jedhe namatu natti hime nama maaliif isaan na yaaminaa inni du'ee jira taarikuu jettanii abbaa taarikuu jettanii na yaaminaa du'uun kiyya ani yookaan du'ee qabrii seeneetii miti du'uun kiyya maal amantii islaamummaa fudhachuu kiyya san na jibbaa turan hattan haati biddeenaati yatuni gaafa isaan dubbisuuf bira dhaqee ati naan jette amantii lama taanee mana tokko keessa jiraachuu hin dandeenyu kanaafuu as nuu deebi'iti amantii kanatti deebi yookaan waliin jiraanna yookaan waliin jiraachuu hin dandeenyu naan jette tokkoffaa abbaan kiyya Hamzaan du'ee jira naan jedhe taarikuun du'ee jira taarikuun na yaaminaa jedhe haati ta biddeenaatun immoo jalqabayyuu naan jaalattu amantii lama taanee mana tokko keessa jiraachuu hin dandeenyu kanaafuu yookaan as deebi'in wajjin jiraadhu yookaan mala laalladhu naan jette wallaahi billaahi firri kiyya kulli na jibbe kun immoo waan kijibaatii miti abbaan kiyya kana jibbe haati kiyya kana jibbite firri achi maalayya mucaa kana siiriitti godhan mucaan hin maraate wanti kulliin akkas naan jedhaa ture obboleeyyan kiyya warri na jaalatu hin jiru obboleeyyan kiyya naa gadiyyuu abbaan kiyya nan jaalatu haati harmee na dhalte anuu hin argine ijaan gaafa umrii lama haati tiyya na biraa deemte rabbiin ijaan nan agarsiisne hagamma rabbuma kiyyarraa abdii qaba rabbi kiyyarraa abdii qaba rabbii haadha tiyya waggaa lamatti na jalaa fudhatee obboleettii waliin dhaladhe obboleettii takkattii qabu addaan baanee isii waggaa ji'a jaha saniyyuu dhabe saniyyuu obboleettii tiyya osoo hin argine duute amantii sanirratti kun ilaalaa guddaa naa ture bohaa ture garuu homaa miti rabbitu fedhe waan rabbi fedhe homaan godhan obboleettii tiyya takkattii qabu takkattii garaa haadha isii malee kan nama biraa hin qabne saniyyuu ijji tiyya nan agarreesii haati tiyya argattee ani waggaa lama umriin kiyya xiqqishaa dheeroo san hin beekan haadha tiyya osoo mana dhufte haadha tiyya jedhee waan an dubbisu hin qabu obboleettiin tiyya ammoo xiqqishuu turte ji'a jaamoo akkas jedhan obboleettii tiyya fudhattee deemtee abbaan kee naan bifate haadha tiyya nagarree jaan obboleettii tiyya nagarre obboleettii ma hin argine sanillee obboleettii ma jaa hin argine sanillee dhihoo tana amrii taate amantii islaamallee osoo hin qeebaleetiin jedhe kun fedhii rabbiitu waan rabbii naa fedhe meebi hikmaas keessa jiru rabbii alamaa beeka itti obsesitti sabbaree walumaa galatti hiriyaan kiyya kana jaalatu hin jiru ture kiristaanni kee hundi isaanii nan dubbisan narraa galaagala yeroo warra bira dhaqu jechuu firri kiyya kulliin nan dubbisu ture haa ta'u adeemsa dheeraa keessa wanti kun dagatamaa deema anillee eega islaamummaa qeebadhe waggaan dheeratee jira waggaan yeroo dheeratu immoo waa wahii jalqabuma namni isa malee irraaffataa deema amma irraaffatan malee jalqaba na jibbaa turan hundi isaanii wanta hin jibbameef qabeenya isaanii nanni xiqqishaa turan waa nama waa hatuu miti nama waa nama gahuu miti isaan hin miine isaan hin xunni isaan hin dubbanne waan takka waan isaan jalaa fudhadhee hin qabu birrii takka isaan jalaa fudhadhe. Badii kan kee rabbitti amanuu qofa jechuudha. Badiin kiyyaa islaamummaa qabadhee rabbi tokkochatti dhugoomsuu nabi Muhammaditti amanuu nabi Muhammad ergama rabbiiti jedhee fudhadhu karaa islaamummaa qabachuu kiyya sani malee wallaahi badii takka wanneen isaanii jalladhee birriin isaanii jalaa fudhadhe sangaan isaan jalaa gurguradhe qamadiin isaan jalaa gurguradhe hin jiru kulliin isaanii na jibbaa turan garuu ka rabbii caala rabbiin yoo ilmi namaa gan nama qabe rabbi wal nama qaba. Kana ture jechuu barbaadee walumaa galatti. Inshallah ganaa gaafiin nuuf ustaada hedduu wanni taphannu warri nu dhaggeeffataa jirtan abdiin qaba akka waan kanarraa waa hubattan beeka nutti haasawamaa jira jechuudha. Nama sadii ta'anii bahan lama deebi'an tokkichi silaa gartee inni hiriyaan isaa wajjin hafan ka wajjin maqallee himatanii waa hedduu wajji keessa turan manatti itti cufamee ture. Booddeen ustaada mucaa obboleessi keenya san akkam ta'e gara islaamummaa dhufe moo achumaan hafe osoo gaafii haarawaa ni galle dura. Maashaallah gaafii ajaa'ibaati waan an dagadhe yaadachiistanii rabbii waan fedhe dalagaa mucaa gaafa duraa waadaa walii galle san inni illee islaama ta'e maqaan isaallee Abdallaa ta'e maqaan isaallee Abdallaa ta'e dubartiillee islaama fuudhe ilmaan illee horee jira alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin isaallee fedhee jira namni lamaa walitti hafne nu lamaanuu rabbiin islaamummaa nu fedhe ka jalqaba nu biraa kute nu dhiisee kute inni akkasumatti rabbiin hagammaa isaan bise rabbiin isaa waan jaalatu isaa kennu jenna amantii bareedduu tanan nama kulli feena
kun islaamummaa qabatee jira. Maqaan isaa Abdalla mucattii muslimaa fuudhe ilmaan illee horee alhamdulillah. Allahu akbar. Wallahi dhiyootana fi biratti illee ilaalee ture ganaaga waa heccitii takka takkaas inshallah maybe takka kutaa lammaffaa takka taphachuu mallaa waa'ee akka sagantaa waliin qaban eega beekee dursee nam tokko tokko wayis gaafadheen jira inshallah kan gaafitti dhufnu taha. Obboleessa keenya Abdallaa tahee fuudhee bultii ijaarratee maashaallah hedduu takka nama gammachiisa. Hiriyaan si wajjin gartee imala keessa ture jalqabarraa osoo islaamumatti hin dhufin daawaan tantee osoo shahaadaan qabatin siimin koyitee chuustaadha waan na gammachiisa keessa alhamdulillah. Galgala dubbadheen ture namni viidiyoolee waraabeetiin ture. Akka gartee ergamaa Rabbi alayhi salaatu wassalaam yaa Rabbi diin kan kee kana tokko Umar lameenitiin jabeessi jedhee ergamaa Rabbi du'aa godhee ture. Duuba Rabbiin Umar ibn Khattaab radiyallahu anhu isa filate leenca. Khaliifaa ergamaa Rabbi alayhi salaatu wassalaam isa filate. Islaamummaa keessatti illee nama akka gartee seenaa guddaa qabu jechuudha arraantan. Osoo islaamummaatti dhufin akkaati gartee sochii kana goote inshallah gaafadheen ture akka gaafii fi deebisaa waliin qabnu waan ta'eef dubbadheen ture kanaaf malee ilmi namaa faarutti hajamtee yookaan ansi faarsuu barbaadee miti rabbiitu gartee ol sin fuudhe inshallah rabbii sinirraa haa jaalatu. Namoota gara islaamummaatti dhufan fakkeenyaaf namoota hedduutu islaamummaa kana shahaadaa qabachuu barbaada ni sodaatan dararaa imtixaana garaagaraa waan isaanii dhufu gara abbaarraa gara haadharraa keessattuu warra ijoolleen hedduun biyya arabaa jiran oggaa shahaadaa qabachuu fedhan qabeenya biyyatti kuufataa turan san dhaban waa hedduutu isaan mudata sodaa ja'urraahi islaamummaa tana seenurraa ha sodaatee hafufaa jira. Ergaan isaanii qabdu yoo maali hajoo takka akka gaafitti itti dhufuma. Kana gara dhumaarra qabu. Rakkoon qabu ammallee yoo ta'e. Asirrattiin kaayee ture warri maatii sodaadhaaf kan jiru fi dararaa isaan mudatu kan jiru kaayee ture.